Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii addaa keenyas har'a gara biyya Ingilizii magaalaa Manchester tinu geessaa. Egaa kanaan duras marii tokko bal'inaan waliin gaggeessineerra. Keessumaa ulfoo har'a qabannee dhiyaanne waliin. Keessummaan keenya egaa akkuma kanaan dura quba qabdan gaaffii deebii bal'aa taasifneen keessattuu qabsoo fincila diddaa gabrummaa godina Baalee baddaa Baalee keessatti gaggeeffame keessatti warra hoogganummaa fi lolanii lolchiisuu keessatti Jeneraal Waaqoofaa Guutuufaa waliin gootummaa raawwataa turan Hajjii Aliyyii Umar. Egaa har'as dhimma hojiitiif gara biyya kanatti imallee Hajjiidhaan haala amma qabsoon Oromoo keessa jiruu fi keessattuu wantoota isaan keessa darban irraa ka'anii kan yaadatanii fi qabsoo bara dukkanaata bara 1960mootaa fi 70moota keessa beelaa fi hadhaa qabsoon danda'u hunda dandamatanii biyyoota ollaa keessa labanii gootummaa isaan sadarkaa xiyyaara Haile Sillaasee kuffisuu danda'an irra gahuu isaanii egaa seenaa isaanii kanaan duraarraa sirriitti hubattu. Har'as immoo haala amma wareegama dhaloonni ammaa kun isaan irraa fuudhee qabsoo Oromoo galmaan gahuudhaaf socho'aa jiru keessatti isaan muuxannoo qabanii fi isa ammaa kanaan akkamitti wal bira ilaalu ka jedhuun keessummaa taasifnee waliin mari'achuuf dhiyaanneerra. Egaa jalqaba hanga dhumaatti akkanii duukaa turtanii hordoftan isin affeerra. Hayyee Hajjii Aliyyii Umar, egaa hunda dura isinis waggaa tokko moo lama booda immoo walitti deebinee as biyya magaalaa kana dhufnee mana keessanitti isin arginee ammas keessummaa keenya taasifachuu keenyatti hedduu gammachuu qabna. Baga jiraattanii akkam jirtu isiniin jedha. Nagaa qabna, akka gaarii jirra, baga nagaa dhuftan. Wannan galatoonfadhu Rabbii har'a guyyaa kana aga saddaan turree duraanillee wal nu qunnamsiisee waliin nu jireessee ammallee har'a nagaa walitti nu eebbisee galata Rabbii keenyaa galchina. Rabbii keenya shukriin sattaa jiraatuti. Isinillee kaasii fi nadhee bitanii har'allee armee tanatti naan qunnamtanii obbo Ahmadii fi obbo Dammaqaa asitti naan qunnamtanii waliin qunnamnee waliin teenne galatoomaa isiniin jedha. Ammallee qunnamtii teenne ta'e hedduu Rabbiin waa godhu isiniin jedha. Akkasumatti miidiyaa keenya ka ifa guddoo tana dalaganii dhiirti koreen hedduun hayyoonni hedduun doktorri hedduun barfesorri hedduun isinirraa qabee isinii amma dalagurraa qabee haga koree olaantutti dura taa'aa obbo Jawhar irratti galatoomaa isiniin jenna. Bu'aa buuftanii uummata Oromoo waliin bu'aa buuftanii ila baqachiiftanii diina irraa ittiftanii diina ajjeesu jiru ka duraan irraa dhokatee ibsitanii addunyaa irra mul'iftanii gadi baaftanii sanillee fi galatoomaa jiraadhaa jennaanii jiruu gaalillee jiraadhaa waan dalagdanillee uummata dalagee waan dalage san ilalleen argee fiixallee baasee Rabbiin isaa gargaaree bakka takkaan gayu Rabbi isin haa godhu jenna. Waan ifaajii halkaniif guyyaatti dheebottanii hagana dalagdaniif galatoomaa isiniin jedha. Sanillee akkasitti miidiyaa keenya fi koree isaatii fi dalagdoota isaatii fi galata guddaa isin dalagdan ka qabsoo sanirratti galatoomaa isiniin jedha irra deebi'ee sayyoo bira dabre galata lammaffaa qeerroo teenna ta nafsee fi kennite sanaa hedduu kana keessatti waan guddoo takka mul'ifte nafsee fi kennite humna fi kennite wal taatee kutaa 11 ka Oromoo keessatti chochootee ummata Oromoo ka dhukaasan hedduulleen hin dammaqsitee ka diin hedduun miidhalleen hin dammaqsitee wal taatee afaan kanarratti arda ummata Oromoo
tokko gootee afaan tokko tahee kutarra tokko tahee godina tokko tahee aana tokko tahee waliin deeme waliin godhe jaynummaa saniini ammallee rabbi sin haa gargaaru kan rabbi sinii kadhadhaa rabbi sin haa gargaaru siniin jedha qeerroo akkasumatti hawaasaa kenna gargaarsa fi qabu waan bishaan fi dhugu midhaan fi nyaatu dabarsee ummata kenna nama 600 ka gayu ka naannoo Soomal irraa buqqa'e qubsiisee nyaachisee mana itti ijaaree bira dhaabatee qorrarraa eegee dheebuurraa eegee akkasitti kutaan 11 ka Oromoo ka dur waliin beeyne wal baratee ka dur waliin dhagayii wal dhagayee ka qabeenya isaatii fi waan isaa dur naannuma fiitiin jiraatutti fuudhee bakka inni jirutti bakka inni beelayetti bakka inni rakkatetti achitti geessuut jiru ka ammallee waan qabullee irraa fuutti hin jirrellee galatoomaa isiniin jedha sanillee fi hawaasaa kenna san tokkochummaa qabaa oromummaa teessan beeytanii dhaloota keessan beeytanii oromiyaa teessan beeytanii diina keessanii fi isin oromoo addaan beeytanii ka ammallee agasirra rabbi isin haa beeksisuu irra jabaadhaa isiniin jedha akkasumas ummata kenna ka buqqisanii ammallee beelanii gara naannoo seegaa Soomalitti achuma jirutti bakki inni jirutti ammallee qabeenya jiru achii guurtanii bakkuma inni jiru simattanii ammallee kun achitti itti geeftanilleef sanillee naannoo Baaletti madda walaaburraa qabee haga Sidaamorraa qabee asiini haga Waabee gayutti haga Beeltoo Kurkurruu gayutti haga Sawweena gayutti haga Daddacha Bal'aa gayutti Galbi haga Sararii kunnoo وبالك الكرة كتا الكرة سنجيوتي برد عبتني وان قبضني برد عبتني اللي فقلتهم أسنين جدا سن اللي وان سن بيسيسه قبرما أمتك النار هدام بكفتي لفسافدتي لفيساتمتي بيه إسافاتي مكا إسافاتي كبين إسافاتي إسرافوتين فين جريفتي إسابيلة تنبفتي قبرما سنتي أرلا lafee isin nama tuqee ummata keenya Oromiyaa tuqee ummata Oromoo tuqee lafa Oromoo muka isaa irraa buqqisan diidabbaafte sanitti isin beeksise hagas irrayyuu ammallee beekaa irra jabaadhaa isiniin jedha galatoomaa isiniin jedha. Hayyee gaariidha egaa dhaamsa keessan kana egaa qeerroonis uummanni Oromoos akka hangafa qabsaa'ota Oromootti dhaamsi dabarsitan ummata keenya bira akka ga'u abdii qabna. Mee Hajjii Aliyyii Umar egaa seenaa keessan kanaan duras bal'inaan kaafnee dhiyeessineerraa wantoonni achi keessatti bu'aa bahii isin dabarsitan agabuu buluudhaan guyyoota torbaaf bakka marfata diinaa keessatti of kennitanii meeshaa xiqqaa qabdaniin diina akka malee hidhate keessa urtanii bakkeewwan adda addaatti injifannoo adda addaa galmeessuu keessatti isa bira darbee immoo isin har'a lubbuun jiraattanii warri kaan warri waayillan keessan kan akka sooressa jaarraa abbaa gadaa jeneraal Waaqoo guutuu waliin xiyyaara yookaan helikooftara Haayile Sillaasee kuffiftanii wayita qabsoo fincila sana geggeessitanii miidiyaan isiniif dubbatu hin turre gootummaa kana hunda raawwattanii akka har'aa kana miidiyaan wanti sin waan amma lubbuun haftanii gootota kanarraa haftanii sin qaqqabnee sin irraa fuune uummata biraan gahaa jira. Yeroo sanatti garuu uummata keenya bira gahaa hin turre. Qabsoo akkaataa sana keessatti amma waan miidiyaa waan sin kaaftaniifi qabsoo wayita gootan sana keessatti hanqinni miidiyaa odoo yeroo sanatti akkaataa kanaan jiraate qabsoon sin godhaa turtan wareegama sin kaffaltan sun gara kam gaayettanii yaaddu Hajjii? Maqaa galatoomi qabsooni aniin amma akka qabsootti yoo deebi'e qabsoo dabalama ofii ganna kiyya 17tti dabalame akka itti dabalee irraa asitti gannatti yoo deebi'anii amma sana jedhanitti yoo deebi'anii 54 jira guyyaa itti dabalame irraa 54 jira. Qabsoo keessatti umrii qabsoo keessatti 54 jira umrii qabsoo keessatti umrii qabsoo Haayile Sillaasee irraa Dargii irraa Tigree irraa wayyaanee amma addunyaa akka waan isiin bulfattee gootu tana amma isiin kee jirtu irraatti sadeen kana
waan silaaftuu namni tokko irraa haga humna satti irraa itti dalaguu danda'u itti dalagee maal irraa ajjeese Haile Sillaasee waraana isaa haga danda'u yoo akka waraanatti akka qabsootti akka dhaaba adda tokkochummaa bilisummaa Oromootti nama dhiisii haga rophilaa buuf nu geenne dargillee akkasumatti itti jalqabnee karraan hafin ka amma itti hedduu itti madoofnee itti jayna dhabne jaynoota hedduu keessatti dhabne lola duraa keessatti dhabne ka ammallee kanali keessatti dhabne akka dhaaba sanitti ammallee itti deebine katamaa hedduu waabee dhaabatee hagas Keenyaa gayutti katamaa hedduu keessa baafne jayni hedduu nurraa itti dhumate akka qabsootama gaafa wayta Haile Sillaasee san nama darajaa amma matummaan isaa korneela geette nama 10 olin nurraa itti du'e nama gisee dargillee akkasuma namni akkasii goorotti akka Abdiyaar Eefaa akka amma jedhaniin Ali Ilmi faa akka jedhaniin Abdi Hussein illee faa akka eenyu siin jedha Abdoo Muhammad Abdoo faa akka eenyu siin jedha Jiloo Bariisoo faa akka abaluu kan qabne akka Waluu Cirrii faa akka jedhaniin Biddiimootiin dhoofaa jayna beekaa harannaa kan gaafa dhombirillee lola korneelum aane kadir waaqoo shaaqee jalatti roluu ture gisee darqii kana keessa namni nurraa du'e namoota hedduu akkanatti nurraa wareegame hedduutti akka Haji Kadir Tubbuufaa akka Jiloo Bariisoo faa akka Haji Aliyyii Waraaboo faa akka Haji Irba'aa faa akka Muhammad Ali Jiloo Muhammad Maalim Ali Jiloo faa akka Abdul Qaadir Daraaraa Sham'ee faa akka hedduu eenyu akka Tigiriyaa Basan Juuree faa akka Hussein Aliyyii Roobaa faa akka Aliyyii Hussein Bunee faa jaynoota hedduutti arma keessatti nurraa wareegame lola kana keessatti lolli sun duuba waan nu itti jabaanne qabsoosan adoo gaafas miidiyaa kanaa fi waan amma jiraa kana qabaanne lola duraasan nirraa qabi lola kana keessatti adoo silaa marani silaa namnu ardha ganama ardhaa kanatti daaqul lola san akka inni itti ta'e wayta katamaa barbadeessanii katamaa qabatanii alaabaa amma Itoophiyaa dargii hiikan wayta katamaa san qabatanii waraanaa fi shamarranii fi dargeessi irratti taa'ee irratti taphatu yoo silaa wanni akkasii maramtee amma arra jiraattee silaa ka daawwatan taate bu'aa guddaa uummata Oromootaati fakkii guddoo irraa fudhatanii san dhabaa fi wanni sun duudanii lafa hagana geettu lola warqa dhaabadhu waa beekuun dhogin dhaabadhu kurkurruu dhaabadhu barbaree dhaabadhu gooroo haroo dibbee dhaabadhu bidiree dhaabadhu lafa tana duudaa lafa sii keessaa baasan hangeetu dhaabadhu lafa sii keessaa baasanii adawii lafa san bulchiinsa sana afur ka namni tokko wanni tokko amaaran jenne ka waan tokko hin jenne ka namni fi bulchu ka fi ijaaratee jaarsotiin biyya bulchitu ka ijaaramee bulchiinsi biyyaa jiru ka waraanni hoogganoonni waraana hoogganee biyya tana nagayaan keetteessise yoo silaa arra wanni sun maramtee ganama arraa kana jiraatte silaa bu'aa guddaa taati ummata Oromootii agarsaa guddoo taati fakkii guddoo taati haa taatu maletti dhageettimaan haala kanaan qabsoo sanirraa finiintee ganama arraa kana qabsoo gaafa jalqabamtirraa finiintee ganama arraa kana ummanni keenna dargaggeessi keenna qeerroon keenna shamarran keenna haawwan keenna hayyuun keenna hajaajonni keenna dhaabatee mormee Finfinne kee dhaabatee Wallagga dhaabatee Jimma dhaabatee Wallo dhaabatee Arsii dhaabatee Shawaa dhaabatee Sidaamoo dhaabatee Baalee dhaabatee haga kunnoo diidaatti haga Hararitti Harar dhaabatee har'a kunnoo calii calanqoo gubbaa dhaabatee irran lolu wanni sun dhaltee waan sanirraa duuba akkasuma yoo afaan tokko tahan yoo niyyaa tokko tahan nu wanni gaafas taaneen afaan tokko niyyaa tokko humna tokko qabeenyi keenya tokko agarsaan teena tokko addaan babahanii namni agarsaa afaan kanan qabnu ka diina waliin jiru akka diina laalla kaayni waliin jiru ammoo nafsee teena takkitti laalla akkasiif akka sangayani akkasiif bakka san muraasan murteessan yoo bira dabarre gisee amma dargiiti fi gisee amma yoo walti ilaalan gisee amma dargiin baqattee chaaktarii ka dhufan kana wanni tahee ummanni keenna bilisummaa jedhee dhaabatee iyyee afaan tokko tahee
niyyaa tokko tahee hawaasan keenya dhaabatee nu bilisummaa barbaannaa jedhe. Har'allee akka jechu jira. Guyyaa har'aatti wal fakkaatti. Tagaafasiisan ammoo akkuma dhaabatti akka dhaabboowwanitti dhaabdi afaan taatee waan taatee OBDO Tigree waliin dhaabattee dhaabdi tokkochumallee maxxantuu Soomalee dhufte jedhanii waan akkanaatiin wal hirraa himanii Islaamiyallee diina addaan qoodi jedhanii waan akkanaatiin dhaabboowwan walii ta'uu dhabdee chaartarii sanii fi hawaasaa guyyaa san silaa bilisummaa bahanii Tigreen lafan qabanne qabsachiifte. Ammallee yoo akka sanitti inni guyyaa har'aa kanallee san irraa bu'aa buufatanii sallaalanii waan gaafasii waan takka namni barannoota irraa fudhata yaada irraa fudhata waan duraas bira dabarte abboo bakka sanii gaafas tanaan camne jedhanii adoo gaafas akka taateen akkan buune adoo gaafan akkana taateen akkan buune adoo gaafas akka taane jennam adoo amma maayii tana keessa waan jennu adoo gaafas akka dalayne adoo gaafas akka taane adoo wamaan baatu nama waaltahee waa baha maleetti adoo akkana taateen adoon akkana taateen wamaan baatu adoo dhiifne haala tokko irratti Oromoon tokko taatee hawaasan si akkini tokko tahetti warri siyaasaa tokko tahee barattoonni diktoora mas'uulummaa ka diktoora ka barfasoora ka barachuu jiru tokko tahee akkasiin bu'aa buufne ka diina kee jiru diina namni addaanitti qoodama dhugaadha tokko diina faanan baha tokkolleeni ummata faanan baha yoo inni bahe ammoo yoo ummata irraa deebi'e akkin irraa deebi'e saniin baran akkana dalay deemi baran akkana taatemi siyaasanis fudhatanii afaan tokko tahanii waan tokkoon deebi'anii akkami qajeella duuba dur akkana taane jedhanii achi faana yoo deebi'an deemanii ammoo witti amma jiran kun akka kaafa chaaktarii fakkaatti yaadisi akka kaafa chaaktarii san fakkaata lafti teena saamamu jirti diinni saamu jira jalalleeni itti bobbaasanii ummatuma keenya kan waliin dhalannee amma silaa waliin dur qabsoo isaanillee lafa isaaniitti loluu duran kanullee lafa teena loluu turre waliin jabaa ta'uu turre ummatuma san amma Tigreen bittee nutti as garagalchitee saniin nu addaan nu qootu jirti kana mara laalanii waa hedduu laalanii sabranii afaan tokko gara tokko deebi'uun barbaachisaa galatoomaa isiniin jedha. Hayyee Hajjii Aliyyii Umar hedduu gaariidha. Isa kana amee bal'inaan hin kaafna keessattuu waan jajjabaa kaaftanii gorsallee kennitanii bara chaartaraa carraan nu darbee fi amma wajjinillee haala amma adeemu keessatti wanti isin kaaftan kun ittillee deebina. Mee Hajjiin egaa wanna guddaan wayita isin qaamaan dhufnee isin arginu waan seenaa keessattuu seenaa dhaloonni kun sirriitti irraa hubachuu qabu baay'een qabsoo bu'uura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka tokkotti kaka'u finciloota bakka adda addaatti qabsoo fincila baddaa baalee arfan qalloo raayyaa maccaaftuu lama jedhamee kaa'ama isa keessaayyuu dhaabotiin amma kaafnu kun hunduu kan burqan meesa kasin keessa turtan kana qaamaan abbaas waan taataniif qabsoon fincila baddaa baalee irra caalaa kan himamu gootummaan raawwatame yeroo Haile Sillaaseeti. Yeroo dargii keessatti hin laafate moo baay'ee turraan himamu yeroo sana akkam ture? Qabsoon 63 kaatee taga 70 deemte sunini qabsoo jabdu qabsoo namni ammoo hawaasumatti kan waan tokkollee addunyaa tanaa fi waan kanan argin itti ka'ee lolumaan amaara qabsoo lafatee nan gabbarru amaara jedhee itti ka'ee asoo baranoota tokko hin qabne adoo agarsaa tokko addunyaa irra deemee hin qabne lolee diina cabse. Qabsoon gisa dargii qabsoo namni if beeke barate. Maal nuttu warri hoogganu biyya alaa deemnee Rophilaa yaabbannee biyya Soomalee irraa kaanee kunno illaa gakuurii attaagamoo ruushitti kana deemnee agarre. Maal dur katamaa dhibaatuun agarre katamaa aramaatuun agarre gaafa dura akkas lollee waan kana jennu barannootaan akkasitti addaan jirte haa taatuti hoogganni waraanalleeni akka gaaf duraatiif akka maayii kanatti addaan jira ammoo irra bal'inni lafa qabachuuf diina itti cabsu lafa guddoo itti bal'annee qabachuu katamaa qabachuu tamaayii tana irra humna qabna. Wama hin qabnu ammoo akka silaa waan kaanitti miidiyaa hin qabnu. Miidiyaa hin qabnu siyaasa hin qabnu maali
namni nu duuban nu hirraa fudhannu haa qawweef waan kan siyaasaa irraa fudhannu malee nama nu ol bahee akka nu bu'aa buuf nu barbaanne maal Soomaleeni akkuma maqaa Oromoo adoonu jennu maqaa dhibaa nu baaftee fi haga saniif rakkoon akkasii harkaa nu qabdi miidiyaa amma ka durii hin qabnu raadiyoo qunnamtii kamaayyi kana raadiyoo qunnamtii gurguddaa qabna ka waraanaa qabna waraanni kun ka kaanitti kutaa jirti kutaa gindirin jirti kutaa baalee hin jirti kutaa sidaamoo hin jirti asiin Soomalitti dhaa qabdi raadiyoo qunnamtii akkanaa qabna walitti ergina dura ammoo wama takka tarabbi khalaqe nama yoo walitti ergini malee waan tokko qabnu illaa waabee farma hedduu nama deemee walitti dhaqee walitti hima akkasii fi yoo qabannullee bulchiinsalletti biyya walti qabnee biyya beeynee barannoota siyaasaa barannee barannoota hawaasaa barannee barannoota qabeenya akka itti qabeenya akka barannee qabannee qabeenya sani biyya teenarraa waan gargaarsa isaan nuu kennaniin gargaarree lolla adoo horii isiin tuqne waan isiin tuqne adoo isiin tuqne hin dhibdee tokko hin gifne kamaayii kana horii tokko hin tuqne isin maan fuutee nuu kenniti isii walitti ijaarree bulchiinsa akka bulchiinsaa goonee bulchiinsatti ijaarree akkanuma gargaarsa akkanaa kana nu godhuu turte lolalleetti yoo lolle yoo katamaa qabannee waan kana jennullee nadaama itti qabannee waraana keenya itti hooggannu akka gaarii beeyna jechuu fi hagan addaan turte hagan addaan jirti jechuudha. Me sochii achi keessatti gootan keessattuu godina Baalee keessatti bakkeewwan hedduu irra caalaa bilisoomsitanii ture. Kaayyoon keessan sana booda darbitanii deemuu dhamuu naannuma keessan bakka itti qabsoo gootan kana qofa bilisoomsuu ture akkam ture? Yaadi kenna bakkeen nuti qabsoo goonee bilisoomsuu barbaannu kuunno Wallagga Finfinne Harar Wallo Jimma Sidaamo kana bilisoomsuu barbaanna laakiin humnaan achi dhaquu dadhabne yaadan qabna humniti keenya achi nuun geenye silaa bayyanatti amma gaa'ee gubbaa bahee Soomaleen siyaasaa teenna lola keenya tokko inni balleesse Soomaleen akkamiin balleesse lola yoo nu seennee lafa Baalee tana qabannee agartee waan kana jette lola jalqabde isiin lola jalqabnaan Hararii lola jalqabdee karaa Sidaamoo kanallee lola jalqabdee waraana isii fee isa seensifte waraana isii seensifnaan mootummaan tokko ka'ee akkanaan karaa malee dha'u jedhanii addunyaan irra bobbaatee akka ruushka duraan isii waliin jiru ofirraa baaftee lola itti bane lola isitti bannaani lolli dha'ee isii kaase isii deebise isii duraan lafa seentee loltuu isii deebise adoo akka duraa gaaf duraa nu dhiiftee nu bilisoomsinu biyyillee nu dhageetti waan kanaaf jecha hin deebine amma waraanni kubbaa afaan ka lola san gargaaru ka waraana dargii gargaaru kanan nu gadi baye misaale lafa jedhaniin roobe bakka madaawii hambale jedhaniin tan laga togonaa biraata armaan gaddeema waan itti ajjeefne kubbaa lolatti itti ajjeefne kubbaa akka gaafas miilaan lolu ka gaafas deemu arti itti ajjeefne duuba waraanni kubballeen seenee humna nurra kaa'e siyaasaa duraan jirtullee dhiisee mangistulleen siyasa haaraa jalqabe yoo haalli kun ba'ee waraanni gaddeebi'ee waan kana jedhe hawaasa harka gabaabaan simate maali katti dhufe qawwee dhiisaf qawwee irraa fuudhu deebi qawwee lammarra irraa qaree deemi galmaan kan keetti gali jedhaan armatti siyaasaa kanalleeni biyyaan argatee biyyalleen simate haala nu bakkee yaanni keenya bilisummaa guutuu Oromoo barbaannee itti deemna agarree in baranne akka itti qabsaawwan baranne siyaasaa baranne lola baranne kana duuba humniti Soomaleen seentee fi humniti alaata dhufte waliin nu dabalamtee lafa keessatti keessaan duuba nu deebifte duuba humna isaan ittiin arganne. Lolli Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti jalqabamuun sun keessan irratti dhiibbaa fide. Dhiibbaa fide maal lolan hun loluyyuu waan taane nama Soomaleen argatte kan nu qabsoof duubinee lafatee bilisummaa baane waan taane hun loluyyuu egaa waraanni Soomalee seenee waan kana jedhe Soomaleen lafatana fudhachuu barbaadii nama kanallee bittee waan kana godhuu barbaadii jedhanii waan akkana qabsoo nurra dalage. Sila adoo duraan akka asa haqsiin waliin seeniinitti lafa hedduu deemine. Misaale wayitasi lola waliin seente lola quxulee jedhani quxulee bakka jedhanitti waraana keenya ka jiru achi lola rabbanan waraana san dur biyya fuudhee achi geessee
kafana todhe qubsiisee olii gadi deemee afaan roobee kana ka gobbaa kana ka harannaa kana armaan olii gadi deemanii waa todhanii jireessan yoo lolli achii laqabee waan kana Soomalee seente haa jarri kun iyyuu karma jiru kana kana jedhanii artiin lolatti banini artitti Usee Yusuf Usee Hasan Kurruufaa faa Usee Gurraacha Goobanaa faa Aliyyii Roobaa faa Hasan Aartoo faa lola quxulee santi dhumatti hajjajjatti hedduun waliin arti dhumatti warreen amma keenya kayoo sinu hini dalloo irraa bahee nu achi ergine annatti erge nafti erge guyyaan nuti illee annatti erge waraan sannatti karaa amma gooroo kana ka amma maliyyuu kana ka badamannaa kana ka basmannaa kana ka wachoo kana Haji Hussein Shoroodii faa Haji Harbee faa Jamaal Hasan faa Jamaal Muhammad faa artiin haga illaa lafa jedhaniin hadaabbaa gubbaa san faa haga sheedamatti lafa tana gubbaa san haga goorotti maliyyutti waraana kana duudaa haga kadallooti walitti kabaleeti barbaree duudaa ajajaadhana lafa san duudaa biyya san keessa deemee akkas beekaa lafa san duudaa maalree yoo dubbiin tun taate achumatti haa jarri haala kanaa walti qaba jedhanii nuhu dur qabsoof bahee akka qabsoo dhaabatti ijaaramee jiru haala kanaan nurra bobba'an. Keessattuu isin egaa leenjii fudhattanii yeroo dargii sana achumatti deebitanii qabsootti wayitama qabdan egaa haala amma kanaatu sin mudate sila leenjii haaraa fudhattaniitu Kooriyaarraa biyya alaa deemtanii qabsoon kun daran sila finiinuu ni danda'a haalli sin mudate sun hagam sin deemsise hagam siqtan immoo duubarratti deebitanii tammuma dargiin kufuu ga'utti achuma turtan immoo haga dargiin duubat deebine adoo takkiin kufiinsan gaynu duubat deebine maali adawiin diinni gabrummaa wayta inni lafa kuubbaaf waan kanatti seensisee siyaasan biyyilleen haalli jiru itti namni gubbaa lafarraa yoo inni ka'ee waan kana jedhe hin beelawa hin rakkataa kanaafi kulleen hin seente lulleen amma haala gargaarsatiif waan kanaafi hin laafte duubatti irraa deebine lafa dur qabanne maraa irraa deebine misaale warqarraa hadaabbarraa haga kunno harannarraa diisho waraanni qawwee fuudhe diisho katamaa irraa loluu ture katamaa diisho warri diisho qawwee fuudhe eessa goobbaa ol diidaa irra deebi waabee deebi armaan kunno ta'ammaan gaasara agaarfaatan tadalloo sabroota ta gindir katamaatu man Hasan Juuree fa Mahamud Bunee fa Hussein Bunee Daraaraa fa Abdullahi Geetir fa warri karaa gindirii lolusan karaa goorotiin anafa Abdiyaalee du'eessan faa karaa kanaan Hussein Abdullahi jedhee kana karaa harannaatiin gadab kana kadiir boruu jaarraa rabbi haara arabuuf hin du'e karaa kanatti namatti bitanii karaa dooloo kanatti ajjeesanii Habbadoo Abdullahi faa jirkaa faa Hasan Isaaq Badii Hussein Jibriilee faa Umar Rubee faa karaa nageelletiin waraan akkanatti addaan qoodamee jira akkana loluu turre waraan kun duuba haalli kunini itti jabaannan duuba gaddeebi'e. Duuba deebi'ee isa ka duubarra jiru ka haala kanaan amma laftilleen biyyilleen miidhama sanirra jirtu ka namni duuba deebi'ee namni illeen cinaan amma biyya Soomaalillee namni irraa deebi'e waraan humna qabulleen gargaarsilleen ka duraan akka hamaa qawwee nu kennu jiran Soomaalillee wayita gargaarsa duraa lolaa ooftu kaan gargaarsa xiyyiitiitiif qawaasa qawwellee akka duraanitti hin kennine hin dhaabde haala kanarra duuba deebi'ee haala sanirra ka jirru haalli dargii argame haala dargii duuba haga dandeenyen waraana duraan jiru ka duraan dhokatee biyya kee jiru haa taatuti ka ammallee Soomalee jiru haa taatuti haga nan walti qabne haga naan karaa baalee kanaan seenne karaa Sidaamotiif karaa baaleetiin seenne haga naan waraana adda bilisummallee dhufee kanaan walti dabalamne kanumaan biyya seenne akkan hariirooni bosonumatti walitti makamtanii adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo Soomaleetti illetti wal agarre akka Oromotti 1980 1979 maqdasho walti dhufe arti wal agarre tura hoogganni los duraa dhufe nama jedhaniini eno nadhiin maayii dhufe dhis nadhii miti xaahaa fi jayyu namni duraa dhufe 79 namni dhufe isaan lamaan nadhiini gisee maayii kana dhufe gisee amma dargiin amma baduu jettu kana gisee kana dhufe nadhiin faan gisee kana dhufe gisee kana ture nadhiin gisee amma akka 90 gisee tana ture haga 91 amma intigireen badutti nadhii karaa kanaan jira
karaa kanaa dhufe nadhiin isa faan hedduun isa Sheekh Qiliilisaan faan nadhiin faan Haaji Ahmadoon faan jarri kunini maajii kanaa jirti gurbaan amma gurbaan tokko kana geellee tajjeessanii gammachiis jedhanii ka gaafa nageellee du'e sanfaa isa faa kumsaa faa ijoollee hedduu jira gurbaa eenyu quusaa faa amma jira jarri kunini gurbaa eenyu ka amma nooree jiru kana eenyu duulaa bosanaa faa warra kana warri jiru Kadir Bul waliin Kadir Bul itti dabalame warri dhufe maajii tana dhufe armee tana jiru warra kana warri karaa kanaan maajii kanaan karaa kanaan baale kanaan seeni duulan faan karaa keenyatiin alti baatee laakiin ammoo miilli amma gurbaa dhufe gammachiisin sun faan miilli jara kaanii kunini karaa baalee seente karaa baalee kanaan miilan seente waraana fudhattee armaan baate gisee amma Soomaleen cabte Soomaleen isii tabarannoota irra jirte waraanallee walti qabattee itti jirtu Soomaleen cabte Soomaleen cabnaan armaan baate siin nulleen waraanni keenya ka duraan biyya jiru biyya keessatti hafee jiruu fi nulleen ka maajii wayita amma Soomaleen cabtee jenne yoona baane bahiinsa amma dargiin baqattu kana isa kana baanee lafa seenne akkana deemne. Egaa haalli dargii keessaa kana fakkaata ture qabsoon bu'uuressitan firii godhatee dargiin gamaanis gamanaanis haa ta'u dargiin hin kufe chaartara seentanii kallattiidhumaan seentanii hirmaattan immoo hariiroo jaarmiyoota biraa wajjin uummattan immoo haalli yeroo sana fakkaatu waan keessa turtaniif maal fakkaata? Haalli yeroo sanii wayita dargii mangistuun baqate nee lolli kun ture dhaabawwan jirtu barbaadan ta duraan jirtu dhaabdi ala jirtu yoos waliin dubbattee dhaaba adda bilisummaati dhaaba Tigreeti dhaaba alattiriyaati dhaabawwan kana wal agartee dubbii kana yoo siin kaate dhaabawwan jirtu ta duraan Soomalee jirtu ta biyya Soomalee jirtu dhaabawwan kanallee barbaadaa jedhan dhaabawwan dhaaba tokkichummaati dhaaba Oromoo abbooti dhaaba adda Islaamiyaa Hajjii jaarrati dhaaba sadii tana barbaadan ta achi jirtu dhaabawwan kanaaf dhaabni tun dursiinu Tigree waliin jirti OBDOni sun Tigree waliin jirti Tigree waliin gaafas isa waliin jirti laakiin dhaabawwan duraan wayita duraa qunnamtii waliin godhan dhaabawwan alattiri'aa fi adda bilisummaati dhaaba amma Ihaadig tana Tigree tana qunnamtii waliin godhanii tuulleen teennallee ta duraan karaa saniin jirtu achi waaman eessa walti waaman Khartuumi walti waaman Suudaanitti Suudaanii walti waamanii achitti walii galtee akka mootummaa soomsaatti ijaaran akka biyyatti qaban achitti waliin dubbatanii waliin fidanii waliin mari'atanii akka mootummaatti ijaaranii waliin afaan tokko ta'anii seenanii mootummaa soomsaatti ijaaran achirraanii adda Finfinnee dhufan akkasiin dhufan Finfinnee akkitti dhufan dhaaba Islaamaati dhaaba Alattiriyaati dhaaba amma mallasee fa'aa tana obidulee walumaan isima jala jirti dhaaba tokkichummaa jaarsa jaarraa abbaa gadhaati Oromoo abbollee Siraajii haga kana achi waamanii dhaabdi suulleen eenyu ta'e hadi kuma jala jirti Amaaraa warra Amaaraa taayibata laayle tumirratti wal geessan jedhu gabsisuun wal geessan achi wal geessanii achi dubbatan achi chaaktarii ijaaranii waaqoo guutuu achirra turan inni leen isa namni dhaqe isa nama lama waliin dhaqe nama dhibaa fudhatee nama lama waliin dhaqe tokko ammallee Finfinnee jira gurbaan fayyaa hin qabu amma nama lama waliin dhaqe achirratti dubbatanii achirratti ijaaratanii waan mara wal gaafatanii akka mootummaa itti qabanii itti mootummaa tana itti mootummaan tun hin banne ummanni kun hin banne artittumatanii sanaa lamaaf ji'a jaha namu ummata fi haa barsiifatu mootummaa coomsaa ijaara jedhanii mootummaa coomsaa ijaaranii mallasee dura taa'aa godhanii dhaabawwan ta'an itti aanuutaaf waan kanarratti ijaaranii akkasitti achirraa ka'anii Finfinnee dhufanii Finfinnee yoo dhufanii dhaabawwan teennata silaa wal qabattee akka ummata fi qabsoo fidhatee dhaabatu ka bilisummaa jedhu qawwee illee biyyilleen qabeenya qawwee argattee waan dargiin irraa baqate maraa hin saamte in fudhatte maqaasina qawwee yoo taate xiyyiitii yoo taate in argatte tisii tana argattee gammachuu tana qabde akka hamaa gammadde tu dhufte duuba dhaabawwan yoos walti dhufte haala sanirratti hin fashalte jechuun haala sanirraa
illaaftee waan sanii akka silaa barbaachisatti ifin ijaarree gargar addaan baate achirratti alatti ri'aaf Tigreen irraa faayideffattee alatti yaa milisummaa fi warratee Tigreen lafa qabattee akkasumatti addaan qaban. Amma jeneraal Waaqoo guutuu achirratti hirmaatanii hundi isaaniiyyuu hoggaa deebi'an isiniif immoo wanti himantu jira waan akkasii jira wayita sana yaanni jiru sin keessas haa ta'u warra hooggantoota keessas haa ta'u miseensota keessa yaanni ture maal ture miirri ture maal. Nu yaanni yoos nu qabnu akka humna godhannee Oromoon jara dhaabawwan amma warri jiru kun wal ta'ee afaan tokko walirraa oduu dhiisee akka uummanni keenya itti ijaaranne waraanallee itti horanne waraanni qawween barbaachifte yoos qawween hin qaban biyyi keenya duudan qawwee qaba waraana ijaarachuu dandeenya wanni qabeenya wanni alaa barbaachisu hin jirtu nama baratellee hin qabne nama barate ka qabsaa'e kana jira waraana dargii keessaa hafee jira waraana Soomaaliyaa barsiisee jira waraana barnoota gayaa qabna uummata keenya keessatti barnoota waraana akka namatti gayaa jira yoos gayaa jira maal waraana loluu ture ka chapa jira ka bilisummaa loluu jira waraana ammallee dargii jira ka faca'ee baratee barnoota qabu ka yoos yoo hidhachiisanii bu'aa sii buusu waraana Soomaaliyaan dur biyya inni dhayxeesiin waraana gootee galee jira ka amma deebi waraani martuu lafa waraana yoos lafa qabuu dandayu waan san ittiin faayideffannee in hafte duuba irraa laaftee afaan taatee irraa laaftee Tigreen itti faayideffattee alatti lafa fi argattee uummanni keessaa akkasumaan gabrummaa sanaa 27 ta'ama kee jiru san achumarraatti bu'u. Egaa haala kanaan hundumtuu jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo adda bilisa baasaa tokkichummaa Oromoo adda bilisummaa kan jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo hundumtuu chaartara keessaa dhiibamanii bahanii edda bahanii booda rakkoon si mudateef keessa dabartan maal fakkaata? Rakkoon nu Oromoo ta'e nu warri lamaa yoos nama alabbaye dhaabda adda tokkichummaa warra alabbaye dhaabda adda bilisummaa warra alabbaye dhaabda islaamiyaallee warra alabbaye dhaabda adda islaamaa ta'e yoosii suni warra alabbaye rakkoorree nama alabbaye ka gargaarsa tokko hin qabne gara tokko ka dhibaatii gargaaru hin qabne rakkoon isaa guddoo maal namni yoo bahee waa qabaate bakka tirkatu qabaachuu waan diinaan lolu sana urii argachuu kaan dur silaa itti dhufnee qabnu Tigree fudhate homaa irraan faayidin maraa isitti qabate waan silaa dargiin qabdu baqaasinaa isis saamatee dabrateen homaa namuu irraan fudhanne homaa irraan faayideffan ifi bakka dhibaatii bakkeen nuti kan nun jirtu dur kaa Soomalee tirkana kaan Soomaleen isinuu dawlummaa mootummaa dhabde mootummaan isin jirtu Keenyan gara dhibaatii seenuu hin danda'anii Jabuutiin isinuu hin jirtu waa humniti teenna duuba waan taate dhukaasaa banne dhukaasaa haa bannu diinatti haa bannu lola yoo jedhan lolli nu hin amma lola yoo jenne lola namni lola yoo jedhe namni lolaan beeynu nama deemee bakka inni jiru namaan loli nama mitaa yoo armee tana bakka inni takka jiraatti an armaa ka'ee loleen nama inni naan lolee miti nama an loleen lolli san maal itti nama inni siin lole isiin nu lolleen maal isiin nu lolle jechuun isiin nu barbaaddii qawwee qabdii xiyyiitii qabdii bakka jirtuun nu deemtee nu dhoofte nu yoo xiyyiitiin nurraa dhumattu waan deebi'eetti deebinuun hin qabnu illolleen duuba Tigree illolleen nu duratti Tigree yoo lolleen ganaa lollaan malee Tigree duratti illolleen Tigreen ijoollee bara kana dura dhaabattee dullaa tolti illollee malee dola xiyyiitiin walti buunee karaa walti buunu takkalaa keessa walti buunu kaa isin nillee nu barbaaddee nullee ofirraa dhoowwinu nu lola loosatti hin barbaannu lola nu dur lollu akkana sanaa dhoombirirraa sanaa shaaktarirraa lollu sanaa dargirraa lollu katamaasii dhaynee dhoofna isii bakka isiin jirtu barbaannee dhoofna katamaa dhoofna bultii dhoogun halkan bakka isiin jirtu halkan kara tokko deemuu hin dandeettu yoo isiin karaatti silaa gabbaatu karaatti aynee balleef loleensa maleetti lola namni deemee si barbaadee si lol isa si lolati lolleen Oromoon duratti Tigreen lolle ammoo ganaa yoo isiin akkas dhiisuu baattee akka kanarratti wallaalte ganaa lollaanii jechaa qaba ayyaata kiyyatti. Baay'ee gaariidha. Namni dhugaadhuma akkaataa isin itti ibsitan hedduu namatti tola. Baay'ee gaariidha. Egaa
wanni guddaan amma haala amma keessa jirru kana keessaa wal qabate isin gara biyya alaattis baatanii rakkoo hedduu akka dabarsitanii seenaa keessan kanaan duraattis ibsamee jira. Jeneraal Waaqoo guutuu faas akka haala isaan isin biratti wareegamanii waa hedduu ibsitanii jirtani. Amma naannoo isin itti qabsaa turtan kana umrii keessa waggaa 17 irraa kaaftanii irratti wareegama kana kaffalaa turtanii waggoota dheeraadha. Isinuu kaaftanitti sila saammaa dabalatee 57 edda biyya alaatti baatanii illee irraa hir'ifne waggaa 30 jechuudha yoo xiqqaate. Amma isa kana keessatti lafa akkasii kana irratti har'a uummanni keenya keessattuu Baaleen lafa akkasitti magariisa gootummaa akkanaa qabdu qabeenya akkasii qabdu irratti dararaan hagana ga'u ga'ee uummanni hangi sun buqqa'ee miidhaan sun hoggaa ga'u har'a argitanii akkamitti ilaaltu Hajjii? Ani amma sarwaan itti ilaalu waan guddoo takka. Waan guddoo takka maal lafti Baalee ganama har'aa kana hin jirtu. Haga xiqqa jira. Madda walaabuu yoo irraa fakkii fudhanne madditi walaabuu handhuura Oromoo jedhan. Madditi walaabuu halkan kana aanaa kililli shanaffaatiin butti malee aanaa Oromootiin hin bulle. Witti amma nu jirru kana madditi walaabuu bakka isiin jirturraa walaabu jechuun bakka maddasiin irraa kaate irraa gadi. Bakka san irraa gadi namni jiru irraa buqqa'ee ala ciisa. Qabeenya fi dhabee horii fi dhabee. Walaabuun madda jennee walaabu lafa madditi eela isee bakkeetti madditi irraa madditu ka odaan 11 ka Oromiyaa irra dhaabatu. Odaan 11 irra dhaabata kan odaan neefar maddu warra 11 bakka tokko dhaabata. Odaan 11 kun maal akeeka jennaan kutaa 11 ka Oromoo akeekaan hin jedhan. Namni ilaalee odaan 11 dhaabata kanatti wal bira. Odaan 11 Oromiyaa lafa 11 kutaa Oromoo ka Oromoo akeekaan jechaa jiranii haa taatutti madditi walaabu bakkeen maddaa san maletti walaabu bakka sanii gadi. Bakka sanii gadi bakka lamatti kililli shanaffaa jedhanii katamaa waa dhaaban eela qarsaa duulaa jedhanii qarsaan duulaa sun qarsaa Oromoon duula irraa lallabdee itti tuulte. Duula itti irraa lallabde qarsaan duulaa sun. Qarsaan duulaa jechuun qarsaa jechuun afaan keen. Duula jechuulleen afaan keen. Afaan ambaa taate. Qarsaan beekamaadha. Qarsaan leen beekama. Duulilleen Oromoon hin duulte jechuudha. Maqaa dhibaa yoo lafa sibaa laate islaa maqaa dhibaa qabaa mire. Akkin hundi Oromoo taate akkasii beekama madda bira bakka daqiiqaa hamma nusaa daqiiqaa 30 itti deemanii. Qarsaa duula sanii farte du'u. Bakka tana warrummaan qubatu biyya waliin qubannu. Aanaa barbaanna nu hin soomalee barbaanna jedhanii silaa Oromoo ka isi duru abbootiin isii warri hooganoonni isii illaa lola nu hin lolle kana ka hagana gayu ka 63 irraa kana ka dargii kana ka Tigree ka maayii kana malee nu waliin loluu turre. Ka abbootiin isaanii abbootiin amma warri ijoollee tan amma dhalattee amma nu kililii shanaffaa jettu jigjigaa kunoo ogaadin nirraa dhayxee acheessanii fuutu. Nama jaarsaa Korneel Mahamad Baladee Rooblee jedhanii gurbaan isaa nama 40 jaarsa waliin nama qawwee 40 fuudhee galee. Gurbaan isaa nama tokkoffaa guyyaa duraa lolli sun argani malkaa argannoo du'e. Malkaa anna du'e. Gurbaan isaa nama haga qabsoosan haga jiru banaan arti du'ee qawween isaa arti xawwaalaa qabdu. Uummata san ka akkas waliin taane nama jedhaniin Abdullahi Maganna biraa du'e. Na Haaji Jaarraa isa waliin soomalee waliin dhufne akki inni dhufee lolatti erganii lola waliin dhayne Abdullahi Maganni balli baabattuuni du'e. Lafti inni itti irra du'e san Aliyyii sabattar jedhanii malkaa annaata gaafa duraa sanitti achi du'e nama kaptaanaati. Ibrahim Aadan jedhanii malkaa amaana du'e. Korneela Abdullahi Ibrahim jedhanii dhaamolee haroo dibbe du'e lolatti. Namni kun martuu seenoo birtitte warri kun martuu warra loli warri kun warran waliin lolu nu akka gosatti arsi. Akka gosatti Oromoo illee waliin qabnu gosa keessa illee arsi. Sikkoo manda waliin jedhanii waliin lakkaawatan. Warra kana ijoolleen isaanii armaa kaatee jigjigaa dhayxee
lafa isinii kennina jetteen ogaadinii lafa koota kililii isin waliin taana jetteeni armatti fiddee Tigreen isaa waan kana finnaan lafa tana qabachuuf tooftaa lolaa ka dur irmarraa ka'e balleessuuf lafti waaqoo guutuu sanaa torba itti lole ma haga san haga amma isin irra jirtu san madda walaabuu irraa qabi walaabuu san lafa san fuudhanii irra ijaaranii Tigreen irratti ijaartee yoo biyyi teennatti kaatee lafti teenna waan kana jetteen qabdee tumtee qawwee irraa guurtee hidhat guurte achitti haftee achi jirti madditi walaabuu miila amma jirtu kana harka Oromoon jirtu harka diinaa jirti bakka madditi walaabuu harka diinaa jirtu Oromoo maati jira san akkasi beeki akkasillee beeka tokko ammallee madduma walaabuu tan bira galaana lamatti hoggaa deema weelmal jedhanii gamanaan jira gamanaan gannaalee jedhanii hin jira ka gannaalee san shiinaa fidanii mana sartii 12 lafa diidaa ta durnutti lolli ta namni gisee tokko lafa san namni digdamni guyyaa tokko lolan nurraatti du'e gisee 63 lafa san sartii gurguddaa tanatti irratti ijaartee baqessee lafa baqessitee gaara cabsitee dabartii qutattee bikiin geessu jira katamaa Tigree katamaa Shiinaa mootummaan tun dabarsitee artii fuudhanii karaa nageellee kana baasanii achitti oofu jiran baldoosatti naqanii gaaratti naqanii dahaba lafti lafa dahaba qabdu dahaba jabaa qabdi akkana cabsu jira namuu quban qabdu Oromoon quban qabdu Bakkisaa maal jedhama? Bakkisaa maal jedhama? Bakkeen amma itti qodantu immoo bakkeen isaa tun kuraawaa murqicha jedhanii gannaalee cancanfee malkaan cancanfee jedhan gannaalee agartee kanuma Oromiyaa jalatti kan tureetu amma achi godhe jechuudha. Amma fudhatan jechuudha lafa san. Lafa san Oromoon keessa qubattu kun Oromoon kun katee bira teettee qubattu tan itti fidanii waan kana fa'achuu jirti. Oromoon bu'aatu kuma irraa qabachuu itti jirtu hawaasa odamaloon tiffatu. Namaan tokko hin jirre namni dubbatuuf hin jiru. Namni qabu hin jiru. Garri ammallee biyyi sun hin duratti lafa fajjala baatee jirtu hin jiru. Gara isiin dabartee amma jirtu hin jiru. Oromoo bakkunoo namni keessa qubatee taa'ulleen kabada taa'ulleen ka daawwatulleen Oromoo. Homaatti ganuu hin dandeettu maa qabachuu hin dandeettu. Mootummaatti atti godhee kennee fi dhaaba agarraan arteessanii godhanii fi galaana gannaalee achi qabna jettee galaana hidhu jirti galaana gallaalee guddicha kana kan achitti hidhu jirti. Lafarraa kaaftee goda duudaarraa kaaftee hidhu jirti. Arteessan madda walaabuurraa sa'a gara gannaalee faana gana liiban faana walaabuu nageellee booranaa faana deema yoo deemanii sa'a jaha hedduu deeman. Bakka isiin itti qotu jirtu san sa'a jaha hedduu deeman. Gara nageellee faana galaana gannaaleeti. Artirraa qabi walaabuun duudan ammallee nafa katamaa dhibaa ciratti irratti ijaaru jirti. Lafa tana miidiyaan hin jiru. Miidiyaan kennan dhaqan. Gara wanni yoo gara saawwena sarar. Garganaa siima eegi gara siima. Miidiyaan hin dhaqan. Lafa miidiyaan hin dhaqamin siima. Madda walaabuu akka siin jettu walaabuu duudaan dhaqan. Artiikaatee baddaa oborsuu haran akka armaan gad deemu aanaa tokko aanaa oborsuu hin dhaqan. Aanaa masloo mannata jedhan tana ta amma goobban jalaa tana Ahmad Ahmadin beekaa asiin akka isiin goda kan armaan gad deemu hin dhaqan. Lafa firraa jim jettee akkana ciiftu. Achirraa qabee barbaree jedhanii aanaa barbaree hagum inni gayuunu achi ka'ee kuunnoo lafa takka dhaabatu hin dhaqan. Achi ka'ee dhaamole jedhanii kuunnoo maliyyuu irraa qabdee godhoo irraa qabee artiin gad deebi'i maliyyuu kuunnoo mana gad deebiti homaa hin dhaqan. Biyya sun beelan dhumachuu jirtu amma homaa irraa dhaqabutti hin jiru homaa namni irraa himutti hin jiru namni illee argutti hin jiru. Achiin qaachan artiin haga gad deemu haga artiin kuunnoo diddiimtu jedhanii armaan kuunnoo cirrattee faana lafa seemalee faana gad deemu lafa gubbaa tana homaa hin dhaqqabne lafti dudduun lafa miidhan dhaqqabte. Bira dabri weeb galaana weeb jedhanii dhufa. Yoo weebii kana ciite odaa jedhanii amma seegaa gindhirseenta artii hogeette. Lafti sun bara lafti ani isin himu kunini lafa deemsa miila yoo deeme namni keenya akka gammoojjii namni keenya akka jabaa deema dhugaa deema. Lafa bultii 4 bultii 5 namni keenya miilan deema. Namni akka jabaa deemu kan gammoojjii sun yoo akkana daayila deeme. Yoo akkana gad deeme firraayyuu dhiise. Walaabuu amma jara fidan kana gara tokkoon kasiin soomalee kalooftu hin jirtu bakka tokkoon seegaa soomaleetti hin kalooftu bakka tokkoon. Walaabuu yoo jedhan amma waan isiin itti qiyaafamtu isiin itti ilaalamtu soomaleerraa asallaa fi dodola amma asallaa fi hadaabba. Fageenyi isaa gidduu isaanii jechuudha. Eessatti yoo soomaleerraa misaalee baaliyyuu taate baalee roobeyyuun taate walaabu soomaleen seegaa ta'utti
صوب الإنسان قاتوا تبكي ولا بجدني أما قبسيسني أما وين أنا من تفرد تتون أسلاك تما أسلار را روب الرجيت روب لا فارتر راجس فجأة نجيب توت أرمات تجاران أرمات ودك كيسة تجاران ومن درا ولين كوبتان كولين كوبتان كأك جرأة كأك خرالة كأك جوران كون كنام كيسة كأ ور أقعد الأشيف ده لفتنا أرجسيسني كوتا جراني إسي ورانا إسي قراني في إسي كوبتة نكليل ما جت إيرتتي كما دور ولين كوبتة ولين لولا دير تريف سيسين توسم مرتو دير لولا تين ولين لولو ترى ولين جرؤوف دعاء إلا كبسو جهات مستدير را حاجة درجة را حاجة أما تجري كجت كنا ران ولين لولو ترى سن أكستي أكستاتي أكسي فدامته أشيو دبره بدأ شبال دا جتشوني قلبي القرآن تبارك عن الرجال أشيو دبران صلاحات أشيو دبران سوينه أشيو دبران بيرتو كركرو أشين كليسا لفت سواب الرقاب دي أما اللي أكل ديبتي أكل دابتي تونيلني لف أكتراتي لف أكترات جلا أما اتكأني نما تقولني وين تكون جرمي دي أفوان كنت كل اللي رانجر لفت تولي لفت نسيني متولي لف إفريمي دي الرقاب هرت نمت إيجا أشير هذا برسه حاجة كانوا سماعر سويني سنبارك كنا واديكو لكباني جدا ماله انتكم توكو دون بيجان كم أشير رايو دبره سرر جدا سرر لفتنا الراجتي لفتنا ربع الراجتي أرومو كوباتا كتاتو كدودا غيريرا فاغو سغيريرا جدا فاجرا غوستي أرومو تلكاواتو أكديري كنا جتو جرا أمو لكن إسين بال أغار قبدي لفا قبدي إسي في قلبي ورايتو كنا ولت غرر ولت نكتا غرر أنكاشني جرا إسين هجة جتجرت وركونيني أرومو Oromoo guutuu gosti dhibaa keessa hin jirtu warra kana gaaf duraa kililii shanaffaa fi katabdee fudhattee deebi'ee gaafa bara dheengaddaa lolli kaatee waan kana jettee ofirraa kaatee nu isinii miti nu ogaadinii miti nu Oromoo jettee irraa citte cinna qabdi amma isiin akka lafallee irratti amma kunno sarariin sun namni deeme balloo biyya baran armaa deemanii yoo dhaqanis laanam isinii odeesse biyya sanirraa gadi cinna qabdi lafa achi sun ofirraa dhoowwite achitti haga lolli ji'a afur deemee seenuu dadhabdee bara kana nama fixxee jibbaatanii raafanii madda walaabuu dhuftee karaa nageellee kanaan dildila galaana gannaalitti ijaartee itti ceetee walaabuu qabatte. Dildilaan beektanii haraqicha itti ijaartee achi walaabuu dhuftee walaabuu tan arma qabattee akkas goote achi jalaan itti seentee karaa kanaan itti deemti lafti akkas jirti lafti namnillee hin du'ee qabeennan qabu jiruu hin qabu siyaasaa dhibaa ka nama dhibaa gargaarsa fa'aan kana jedhu hin qabu miidiyaa fi raayyuun illee hin qabu ufumarraa miskiinaa namni bira ciisaa ufumarraa gara fedha akkanumatti jaluma humna itti irra kaayanii akkana godha hanga barana lola barana akkana dhukaasa barana akkana gaditti man kana isaanuma akkas rakkoo san qabu ka miskiinaa sanitti ofirraa dhoowwee haga sanitti see buqqisi ammallee irraa buqqaatee yoo bakka lolli itti bu'ee namni horii maal ta'a jalaa hiiqee ofirraa baqata. Ganawari horii irraa fudhatti horii irraa saaman waan isaan qabani jalaa baqatee mana irraa buqqa'ee horii biraa ka'ee waan keessaa buqqa'ee jira amma kuma 31 moo hagam jedhan madda walaabuu irraa namni buqqa'ee aana amma oborsuu kana dhufe bidir amma dhufee jiru ka amma achitti raashinatti guranii waan kana jedhan madda waraabuu irraa buqqa'ee namni sun martu nama achirraa buqqa'ee jiru lafti isaanii hara goomanaa hara Umar Suuloo hara Unnee Jaarraa hara waaqoo luugoo abbeera waaqoo guutuuti hara waaqoo luugoo hara garjeedaa gololleera qararrii hargiisa sammuu farado armaan lafa tana duudaa haga siin geenutti kee irraa kaasanii qarsaa duulaa tun wayyanne tana qabattee artiin wiilmalgara kanaan qabattee lafa tana walaabu duudaa irraa kaasanii aanaa itti ijaarrattee firraa makkee yaate horii isii tokkocha qabdii osiin bobbaafattu guyyaa irraa ari'attee irraa kaaniin qaratti kaan irraa faatii tana kee jirti lafti dagataantu akkana. Amma warri sarar akkaataa sanaan ofirraa wareegama sana kaffalanii ofirraa ittisan gamanan seenuu karaa madda walaabuu seenuu akkamiin danda'an? Achi gadiin dhufan karaa kana jira kana lafti tun maa ofirraan ittisne jechuukooti isaan kun ittisuu hin dandeenye humna sani Tigreen keessan quman baadiyyaa tana Tigreeni waan dur madditi walaabuu sunini bakka lolaa taateef saldhiggii taateef humna irra qubsiifte
humna irra qubsiifte maal armar madda oromooti seena humna waraanaa irra keettee irra qubsiifte humna waraanaa irra qubsiifnani humniti namni illee jajjabaatee iyyannallee dabarfatee garallee jiree mootummaallee dhaqee ijjee kun otumno qabattee jedhellee himan haasawa malee akka waan kaanitti jaarsi bahee kun wala fudhatan jedhee leengadda gaafa gargaarsaa dhaqanii booyanii irraa galan gaafa gargaarsaa madda walaa dhaqanii namni achi fa'ee raashina fidanii gaafa amma leengadda jaarsi du'e korneel Aliyyii cirree gaafa inni du'e lafa inni adda bakka inni itti du'e bakka inni irraa loluu ture lafti tun lafa waaqoo guutuu taa'uu ture waaqoo lugoo ta'uu ture. Bakki awwaalcha isaanii himereen achi madda walaa buusan waaqoo awwaala isaatiif kaatan jilollee. Agartee kaajali illee achi martuu awwaalli jaraa achi lafti sun duuba amma akka namalleetti namni illee nama amma du'e homaa bu'aa dadhabee homaa bu'aa hin qabu itti gurmachuu barbaaddi gara maraan Oromoon yaadee itti gurmachi itti birmachuu barbaaddi birmata barbaaddi itti birmatanii haquma qabaatanii jechuu fi agarsiisiistu qisan. Bakka keessattuu seenaa qabeessaa fi bakka madda Oromooti. Tirfamuullee kan qabudha. Akkuma isin jettan birmannaa hedduu barbaachisa. Inni kun gara bakka kana kan kaafne amma warra kaanis akkasuma namoota gara Booranaa irraa gaasofsiifnu lafa Oromoo akkaataatti saamaa jiranii gara Harargee irraa cinaaksaniin namoota keessattuu warra biyya UK kana keessa jiraatan haasofsiisaa turre. Odeeffannoo hedduudha kan irraa arganne lafti Oromoo deebisamee ammarra qubsiifamaa jiru kun gargaarsa mootummaa TPLFin lafti Oromoo fudhatamaa jiraadha. Oromoon immoo wareegama durirraa kaasees mirga isaa deeffachuus biyya isaa deeffachuudhaaf keessattuu lafti lafee kiyya jedheetu Oromoon wareegama kana kaffalu. Kana of wal gargaaranii akkuma Oromiyaattu diina gamasiin gamanan itti aggaamame kana furmaata irraa maayee argamsiisuudhaaf sirni kun jijjiiramuudha kan barbaachisu kan jedhamu. Isin isa kanarratti dhaloota kana maal jettu keessattuu wareegamatti kaffalaa turtan kanarraa kaatanii na lafti kun akkaataa kanaan fudhatamu maal ta'uu qaba jettu kanarratti maal dhaamsa isin qabdan maali? Lafti takka warreen lafa tanatti fide diina kama Oromoota waliin qubatu ka durillee Oromoonni fuudhee gosa teenya jedhee fi dabale ogaadin lafa qaba takkallee waliin hin lolle lafa firraa lolan lafti isaanii eelkarree sanirraa gadi eelkarree ani musanirraa gadi maletti sabadi dhibatti karaa walaabu karaa nageellee kanaan digoodiifaa jedhanii marrihaana faa jedhanii dhufe malee hin jiru lafa saba arma fide kana kan namni isaanii armaa deemee lafa tanan nama fide kana namni lafa achiin qabdanii hiddallee waltiin qabdanii woma takka achiin qabdanii lafti teessan tana saboota armee kanatti namni keessaa fiigee adoosaan qubatanuu amma diinatti fide kanaan haga waan buune haga namni walitti hadhaa'ee waan dhibaa walitti hin dalayne warra achi isinirraa fuudhee diina isin gadi fide kana as qabadhaa as deebisaa yookaan ifirraa baasaa jennaan lafti teessan tana achi homaan qabdanii ummata keessa waliin lafa teessan tanarra jiraadhaa lafa Muhammad Baladee Rooblee itti du'e lafa Ahmadiin isaa itti du'e lafa Aliyyii Samattan itti du'e lafa Abdullaahi Magaan itti du'e lafa Abdullaahi Ibraahin itti du'e lafa Ibraahin Aadan itti du'e lafa Aliyyii Samattan itti du'e lafa Aadan Addoo itti du'e lafa tana lafti tunini lafa jaynoonni sun lafa tana jettee dhumatte korneelonni sunini namni sun isin maqaa isin dha sumartuu korneelota lafa almi ilmi itti du'e Abdii Hussein illee itti du'e agartee lafa namni sun Ali Abdii Ali ilmi naafinni kuuriyaa miila tokko maslo du'e maslo lola maslo jala du'e mannatti Abdii Hussein illee habbatoon miila tokko achi du'e lafti tun duudan lafatee laf duute waliin duune waliin diinallee dur facaasuu turre amma ammoo ijoollee dhalataa ammatti maraatee seera hin jirre waan hin jirre garaan itti oofee ka'e sun isin hin balleessini irraa deebi'aa agar isinii dhaamaa jedhaan saba sanii saba sana gas dhaamaaf saba ogaadin nama keessan kachi ergitanii madda walaabutti ergitan ka baaleetti ergitan ka lafa Oromootti ergitan lafti teessan sanii ogaadini
nagaya walti qabna nu gosa islaama nama tokko nama walillee fakkaatu nama walillee fakkaatu mootummaa yoo waliin fudhannellee walii fakkaanna haa taatuti isinillee lafa qabdani lafa ta'e nomarraan barbaadani nama keessan namatti hin ajjeesina islaamu wallee laala diinan waliin dullollee laala qabsoon dur waliin qabsoofne isinillee teessinirraa lolte inullee teennirraa lolle akka oromootiif akka ogaadin waliin lollillee laala nama keessan nurraa deebisa haga waan buunee jennaan hagana dhaamaf tanallee Hayyee gaarii. Tan hagana dhaamaf. Taan ammoo tatti na gaafatte lafti ummanni keenya dhalanne amma lolli diinni wanni dhale lafa sanuu wanni fudhachiise gabrummaa wanni jalaa jara kana fiyyuu kaase gabrummaa Tigree tanu kaate. Gabrummaa Tigreen amma umma lafa ta'e na qabattee harkaa qabdu malee silaa lafa tana yuuna hawwaan godhattu namni dura waliin qubatilleen waan kanan kaasu. Gabrummaa tana akka afaan tokkoon dhaabattanii dhalataan ammaa qeerroon ammaa dargaggeessi ammaa barataan ammaa diktoorri ammaa afaan tokko irratti yaada dhiiftanii waan yaaduu dhiiftanii waan gara dubbachuu dhiiftanii haalli amma chochootee OBD'n amma dalayde kunini chocho'a goote chocho'a kana silaa fagoo irraa barbaachisan fagoo siin akkasiin chochootee akka kana gootu irraa barbaachisa hin dalayne gisee durii ka mootummaa waliin jirtu yoo waliin miitellee hayni amma ammoo keessatti amma lafaa ol ka'ee keessatti baratee ol ka'e kunini yoo haala ka dalagaa takka mul'isee inni jedhee chocho'a tokko godhe ta duraata achi dura dalagamte gaafa gaasatu akkasitti dalagamte gaafa kana dhiisanii bakka siin jirtuun aanan jige hambaa ol qabatan jedhani akka afaan faataanee ammallee haga kanatti kammaa waliin isii waliin jiru kanurraa deebi'e kanallee qabachaa soba'aa waliin jiraachaa haga bakka takka geennutti akka diinallee takka laalle akka nama ammaan kana mootummaa irra ijaarellee takka laalle afaan tokkocha walitti deebinee mari'iin walitti ala jirullee deebi'ee yaadan miilanuu deemee dhaqee namayyuu itti lakkaa'ee miilanuu deemee biyya fi dhaqee biyyallee dammaqsee haala kanatti qeerroo dhaabatte tana hawaasaa dhaabattee amma qabeenya fiitiif waan kana tokko ta'e kanarratti ammallee siyaasan gara garatti addaan hin fuudhini isaanu ka achi jiranuyyuu gara deeman duraanii akkuma isin beektanitti OBD'n qooda hedduu qabdi haa taatuti qooda warra hoogganoota durillee hin qabdi qooda amma baratee lafaa ol bahe ka wadhakkaa kana jirullee hin qabdi sanillee amma akkasiin nu laallutti yoo siin haasawa siitiif waan kanarratti irra jabeefte akka gaxaanu dhalataa gaxaanu ka amma baratee dhufe kanatti wahid jira guguddaa olaanu ka durun sanillee qeequ jirti qeeqa siin qeeqte kanallee isima waliin qeeqanii jalaa baratee ka'ee kana ifi qabanii maraaralleen nama tokkochummaa Itoophiyaati fi loluu ture dhaaba biyya keessaa loluu ture siyaasati OBD waliin hin jiru isillee waan raahimoo ture isaa fi isii fi kenna ka duraan dhaaboonni ala jiruuf wanni kun yoo wal qabannee gara tokko agarsaa tokko deebinee fuula tokko deemne bu'aa finna yoo gara ammoo deemne kun gara deemne bu'aa dhabdi bu'aa kan akka inni hin banne eega hayni kun waafurtoon argamtee dubbiin argamte dubbiitan hiddasii qabatanii irra jabaatanii akka itti dalaganii barbaachisaa jedha yaadni kiyya kana. Ayyee dhumarratti mee isa kanatti deebina amma tuqxanitti iyyuuti dhumarratti ittiin deebi'a. Haala amma keessattuu egaa waa hedduu umurii keessaniin olitti namni qabsoo Oromoo ibsuu danda'u hin jiru. Maaliif umuriin qaqqabdanii sadarkaa baroota dukkanaa 1960 irraa kaaftanii hanga ammaatti jiru kana argaas jirtanii keessatti wareegama kaffaltaniittu haa ta'uti amma qabsoon kun deemee takka o'aa takka laafaa takka jabaataa gidduutti wayita qabsoon laaffatu immoo uummanni keenyas gargar faca'aa tokkummaan laaffataa dhufee ammummoo haala amma waggoota sadan darban kana keessatti mul'atu. Akkamitti ilaaltu keessattuu tokkummaan uummata kanaa bifa kamiin kana caala daran jabaatuu danda'a yaaddu? Bilisummaa waan inni jabaatuun tokko ta'uu warta takkaffaa tokko ta'uu tokko akkamitti ta'uu namni ka ala jiru ka diina kee jiru
kabiyya jiru ka dargaggeessaa ta'e ka jaarsa ta'e wal argee wal haasawee waan takkarra walii galu waan takka tanu baafti jedhanirra walii galu yoo ka ala jiru waan dhibaa aluma jira waan dhibaa firraa miidiyarra bahee waan dhibaa haasaye ka diina kee jirullee wama dhibaatii fi amma akka kee jiru sanilleen alilleen karuma baasun haasaye ka biyya kee jirulleen ka siyaasalleen akkuma heger mirga aggatee karaa tokkoon itti bahuun haasaye qeerroolleen hojjuma baatee ammallee ta qabduuf haasofte hayyuun oromolleen ka jeerulleen ka biyya kee jirulleen haasaye bu'aan fiddu bu'aan fiduu hin dandeettu yoo afaan tokko nu amma yoo qabsoo fudhadhe waan takka irraa fudhadhe gaafa dhoombirnu himi abbuma fedhe yoo agarree nama yoo inni qawwee saniin deemu dhoombiriin deemu agarrutti marannu guyyaa kana duudaa dhufuunee fi neemi bifa isaan gaafannu maaliin deemi qawwee kanaan deemi inni saba dhibaa faa Somaaliyyuu haa ta'u wanta waan haa ta'u qawwam kana tokko nu godhee bar diina kana nama qawwee kana qabu diina waliin ajjeefnaa beeynee bar agartee waan akkasiisan yoo namni waan tokko walit dhufee marii takka yaada tokko qabeenya qabu waan yaada qabu beekii qabu walit dabalatee akka bishaan maddaa yoo isaan yaa'anii dura waa qaban isaan ciisanii guutamanii horiin dhugee namni dhugee waraabbate kaanii bu'aa taati yoo ammoo madditti martuu bakkuma fiiti nama tokko deemtee kuulleen achumaan deemte yoo waltiin qabin وما بو يادين كرما يا أن الله أرجع تلي أنواع يا تيدا بني كل أنواع يا إيدا بري يو أما بلت في داني ياد أكودي ركبانين أك أما كابسون دعاء برباچفتي جينوم ما برباچفتي كابسو مالتي خايا جدان كابسو نما برate سياسة برate الدنيا وارا برate أك كابسون تاتو برate akka itti diina kanatti cabsan baratet kaayaa jedhan eenyutti jirra oolchaa jedhan jayna jedhan eenyutti itti jiraata jennaan dabeessa jedhan waydu areen dabeessa wanumatti hafa jayni wayita itti dhuma kun ammoo nama kaa'ee kanatti akkana qabsoon eenyata sanii duuba waan jiraa waliin yoo akkas irra deemanii laallataa laaffisuu dhaba'a ifillee laafisin utaaltillee dabrin hedduutti ilaallachaa if duuba laaltee cinaa kan kee laaltee fuula kan kee dura laaltee if jala laaltee bitaa kan keetii yoo laaltee irra deemtee siyaasaatiin teetti waan kana goote garaa kan itti jabaattee rabbii kan keetti kadhatte itti geetta waan si jala jirallee yoo agarte fuula kan kee durallee waan si dura dhufu jira yoo beeyte duuballee waan sitti dhaaqabaa yoo beeyte moggaatan teelamaanillee gurmuutan ta'e yoo beeyte bu'aa sii taati yoo haga kana taatee haga kana walti fidde bu'aa taati akkasii yoo deemne bu'aa finnaa jechaa kiyyaan. Hayyee gaariidha Hajjii Aliyyii Umar egaa walumaa galatti haala amma jiruu fi waa hundumaa kaafnee jirra. Wayita ammaa kanatti keessattuu oppiidiyoon jijjiirame kun dhaabota Oromoo akkuma isin kaaftan sana tokkummaa uumna jettanii kaaftaniittu waamicha godhaniiru. Keessattuu jaarmiyoota Oromoo biyya alaatti argaman egaa isinis kan baroota dheeraatiif keessattis qabsaa turtan hoogganaas turtan jirtanillee adda bilisummaa tokkichummaa Oromiyaati. Dhaabni keessan waamicha kana carraa kanaan akkamitti ilaala? Carraa kana akka tokkotti akka gaarii ilaalla. Hayyi kun hin argamne duri Oromoon facaatee akka kanaa dhabdee gara deemtu wallaalte waan hamtutti ilaallu waan gaarii Orommata Oromooti gabbaa ilaalla. Ammoo maalti duuba jiraa isii waan kana hagamitti duuba jiraa ofirraa ilaalla. Agartee isii wanni kun akkuma amma jedhanii afaanii dubbatan kana deemti moo waatti duuba jira. Wanni waan dansaa argame haga kan Oromoo wal taatee murtii tokko godhattee kaayachuun waan irraa waan dhabame Oromoo haga san murtii san geettee haga sanuu jettee galatoomaa jedhaan haa taatuti
hagam mitti heerri dur hadi kaayatte kasii waliin kaayatte armataa indiigam waraanni isin biyyaan cabsitee biyyaa cabsuu barbaadu Oromoo guutaatellee walitti qabamee taa'a agarte isii fi warra hoogganoota hadi katigiree maalti hedduu jira hagamin addaan fagoo qabdiin armeetana taa'a waan kana maraa ifirraa laallee waan taanoo murteeffannaa ammoo laakini waan isin dalagde gaarii jechaa qabna. Egaa hedduu gaariidha. Hajjii Aliyyii Umar akkuma waliigalaatti waggoota dheeraatiif biyya keessatti qabsooftaniif irraa fagaattanii lammii irraa yeroo dheeraa fagaattaniittu namni halaalaan egaa bakka isinitti dadhabdan sun waan galman gahiniif har'allee jiruu baqattummaa keessatti kan argamtan. Egaa jiruun baqattummaa immoo umrii keessan kanaan sila kabajaan biyya keessa jiraachuu lammii keessan keessa jiraachuu uummata qabsooftaniif keessa jiraachuu ta'uu qabdanii asin jiraachuun jiruun baqattummaa mataan isaattuu hadhaadha. Hawwiin keessan fuulduraa mee maali? Dhaloota kiyyarraa waan jaaladhu uummata kiyya jaaladha. Lammaffaa lafa tiyya jaaladha. Sadaffaa qabsoo jaaladha, qabsoo keessaa lola jaaladha. Waan lolee itti bahu jaaladha. Waan akkanaatiin jaaladhu waan lolee lola saniin argadhu jaaladha. Akkas lolu san diina kana lolaan irraa fuudhaa jaaladha maletti akkanumaan taa'ee naa kenneen hin jaaladhu itti du'ee itti ajjeesan jaaladha. Akkasuma bilisummaa jaaladha. Waan an irra jaaladhu bilisummaa ummanni kiyya argatu jaaladha. Ilma kiyyaaf niititti jallee waan dura ammarsiisu ture adoo ishiin beeloftee boottee waan kana jettu kasii wanta kan qabne guyyaa an chaaktarii alabbahu chaaktarii irraa alabbahu beera 4 qaban. Gurbaan obboleessa kiyyaa 2 qaba. 6 haadhati jajjira ammallee hin jirti nageelleteetti. 7 ta obboleessa kiyya irraa du'e jira ta obboleessa kiyya yoos irraa du'e ta ijoollee 2 qabdu. 8 birri 60 dhiifne fi biraa yaane naaf obboleessa kiyya illee. Akkasitti qabsoo ilma kiyya laaluu dhabee qabsoo biraa maratadhee bilisummaa biraa maratadhee biraa deeme. Biyya kee jirti yoo awwaale kana awwaala jedhee diina kana akkana waliin hin teenu jedhee diina Tigree kan akkana nutumee waan kana godhu kana hin teenu jedhee biraa deeme. Gaafa chaaktarii nu galle kana kama deengadaan Tigree ala bahu kan. Haga dandeenu ala waliin baanee waliin turree waliin inni illee jaarsaa intala jaarsaa qaba. Jaarsatti kennee nama 18 jaarsa keenyaa seeni gurbaan sun. Dhiirti akkasitti biraa yaate likki hin qabdu tamaatii fi biraa yaate. Duuba wanni an jaaladhu wanni an amma waqtii amma jaaladhu ummata keenya ka bilisummaa bahe ka waan fi murteeffate san jaaladha. Bilisummaa jaaladha. Isa argufeet. Yoo naan gahe ruuhatii rabbii uumetti harkaa qabaa gisee na ajjeesu hin beeku. An akkas jaaladha ammoo. Gayuu baatu hin beeku. Gannuu nan geessu amma gannuyyuu nan geessu. Agartee gannuu nan geessu. Yoo ammoo sila akka amma ariifattee dhiyoo tana waa haasoftu kanaan feetu warraa dhaqqibinaa yaada hin qabaa. Kanaaf yaada kanaaf malee feetu gannattuu nan geefne ammoo laakiin irra bahee lafuma san bilisoomtee ummanni keenya ifiin murtii fi ifiin murteeffatu. Mootummaa Itoophiyaatu iyyuu harkaa fuudhanii ummattummaan Oromootu irra bahee haa isii bulchu. Ummata kana bara haqa nutti qabaa bulchuu bara. Isii jala buluu miti namni 5,000 nu bulchuu miliyoona 5 nu bulchuu mi nu namni miliyoona 50 bulchuutti irra jira bara. Yoos bulchine bara. Tigree tanurraa jettu iyyuu fee normaatan haga addunyaa siiti maal asii kana irraa deebifnutti. Isii bulchine. Agartee isii bulchine irraa deebifnu malee yoo mootummaa tana qabannee irraa qabannee isii bulchina yoo mootummaa tana irraa qabannee waan kana jedhe laakiin heera siin kaatte kanaani miti heera nutti manneen Oromoon tumanneeni bulchuu barbaada. Hooman federaalaa ka ummanni sabaa sablamnoon irratti argamu
كإسان اللي قودة كننوف كانوا اللي قودة كنا كامنو أمتا كنا بلا قدا كنا فلفتين قبينا ورشال في سرتي مانا ديرا أم الرت جالان كنا لفتي سان الرت جالان تنجت لفتين مالي أب لفتي سين لفتي لف أوروما مالي نجت ورشال جالان لف أوروما مالي لفتي بارت جالان نجت إنه في جالان إنه تفجيرا تجرا إنه فلا تجرا قبل فتا أوروما وركاكم كان في أكملت يوك أمني كين في مرتسون بربانا أولنا الرجال بسن Hajjii Hajjii Aliyyii Umar egaa hangama kiyyaan gaaffii kiyya xumureera ummata keessaniif akkasuma ummata biyya alaa biyya keessa jiruuf dhaamsarraa maayii kanatu naafaa jettanii qabdannoo jiraate carraan isinii kenna. Galatooni booda maqaa galatooni sifa amalillee galatooma dhibbarraa dhibbatti tokko dhiiroteenna jainoota nurra dabre ka akka waaqoo guutuufaa ka akka Huseen Suraafaa ka akka Adarjil Oofaa ka akka Aliyyii Cirriifaa hedduu ka Kadiir Waaqoo Shaaqeefaa ka Biddiimootiin Dhoofaa warra qabsoo maanguddoowwan hayyoota kana ka dabre dargaggeessa fi jaarsallee dhiira takka ka guyyaan balee itti naqee lolan namni digdamaan biraa dhumate akka Maalli Muhammad Tambiraa faa Maayidii Suukaa faa Nuuho Aagaa faa akka Abdaa Galchuu faa abaluun qabdu akka Diriyee faa Muhammad Walelii Jiroo faa nama hedduu bakka hedduutti Abdiyaree Diriyee faa akkasuma Sheek Kadiir faa Sheek Tamaam faa akka Huseen Bunee Daraaraa faa akka Mahamud Bunee Daraaraa faa akka Haaji Aliyyii Jaldoo faa warreen achi jira Sanjuuree faa Huseen Aliyyii Roobaa faa warreen qabsoo karaa saniin geegesuu ture akka jabaatti isaan maraafuyyuu warra karaa saniin wareegamee ismi Abbaan Ashaafaa waan an dhaqqabuu miti namni nama lakkaawanii dhaqqabanii miti dhiira lola sanit dabarte marumaafuyyuu akka Kadiir Buruu Jaarraa fa'a marayyuu bakka fedhette haa inni shahiidu amma haa du'uuti duuti eega diin ajjeese du'a diinni isatti ajjeese qabsoon isaa ammallee hafne fiixa bahu jirti sanirratti rabbi haa jannata kennuufi isiin waan waajiba si'ii ka duraan baateef geette maali qabsaawwan tokko shartiin isaatiyyuu wayitti inni seenu bilisummaa san dhaqqabsiisuu fi itti du'u shartiin isaatu wayitti duraatu lama sani du'uma wanni inni bahee fi yoo dhaqqabeellee rabbi dhaqqabsiisellee gaarillee sani wayita diinan lolu namni in ajjeesaaf hin du'a callaaf itti deena maalee waan dhibaatiif ittiin deemu dhiira san maraa dargaggeessa keenya gaafa 63 irraa qabi wayitti amma jiran irraa qabi qabsoo tana du'i ka qeerrummaa tana keessa du'i ka ammaa qabsoo duraa keessa du'i ka ammaa lola Tigree kanaaf kana keessatti wareegame gabroofataan ajjeesee manatti hidhee fixe ka inni biyya itti qotee awwaale maraa kaanilee rabbaa araaramuu fi kaanilee rabbaa gargaaruu jennaani san hagas dhaamadha warra nama du'eerraayyuu uummata keenyati taaniif gabrummaan akka isin beektan amma lafee nutuqxee haga durii gitsee dur dargaggeessaa kan yaanu waan nuun jedhan lafa cinaa yoo dhukee baanu isi jiran maalti isin ofeetan qadhaa kana keessa isin dhibee nuun jedhan qotachuu jirra bocachuu jirra horachuu jirra waan isin deemtaniif maal nuun jedhan warra isin irraa guuru ka amma kursi yaa'u ka rophila yaa'u kan beekta wanni kun kennaa jennaan waan kana fudhachuu barbaanna waan kana akkana ta'uu barbaanna nullee jennaan maal qotachuutti jirra nu kun wala tatara horiin tifachuu jirra namni kana qarata ko akkana nu gaafatti jedhan waa kana wanni waa guddoo santi ta'e jennaan tana waliin jen waan san duuba amma arganii yoo duraan qotataan irraa fudhatan yoo duraan qabeenya itti dhiisanii irraa qabatan qabeenya horii irraa fudhatan yoo humna taate irraa fudhatan yoo lafa taate irraa fudhatan yoo moga taate irraa fa'atan yoo biyya taate irraa fa'atan yoo dhaba taate irraa fa'atan wanni tokkolleen isinii nafne nafsee callatti isinii hafe kanaafi
والتها أكا جباتني اتديمتني والغرغار وجرتني أكا والغرغار تاني هغانا رابطني فمن أورومو بكجيروتي غلطوما كجارسا كدرغاجيسا كقيرو كعلمائي كبيرا كديرا كهوان كينا كبولوان كينا مرتو غلطوما دبر دبا غلط سنيغال چنا الرجبادا دين اللي أكسم أما اللي هدام بقسا جديني رامد إن شاء الله قيرو تينا تا نفسي في كنيته سنة هدو كان كيسة تيوان قدو تكمل لفته أرد أمة أورومو tokko goote afaan tokko tahee kutarra tokko tahee jaynummaa saniini ammallee rabbi sin haa gargaaru kan rabbi sinii kadhadhaa rabbi sin haa gargaaru siniin jedha. Hayyeega Hajjii Aliyyii Umar egaa waan dheeraa kanaan duras egaa waan hedduu kaaftaniitu ammas immoo bal'inaan waan hafee fi haala amma jiru kana keessatti seenaa yeroo hundaa simbira hin dhumne waraabamnee hin dhumne kana arras akkasitti nuuf simattanii yaada bal'aa kana nuuf daawwattoota OMN'if dhiyeessuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa siniin jenna. Galatooma sinillee galatooma dhibbarraa dhibba galatooma siniin jedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii hanga ammaa abbaa qabsoo Oromoo waahila jeneraal Waaqoo guutuu fi gootawwan baddaa baalee keessatti fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa turan Hajjii Aliyyii Umar waliin turtii taasifne kanumaan goolabnee jirra. Egaa umrii isaanii qabsoo keessatti dabarsan waggoota 54f muuxannoo qaban kana sagantaa keenya kanaan duraattis ta'e kan ammaa keessatti haala amma jiru wajji wal simsiimsanii waan hedduu nu dabarsanii jiranii. Egaa wareegama hadhaa qabsoon barbaadu hundaa guyyaa torba hagabuu buluurraa hanga xiyyaara yookaan helikooптara mootummaa Haile Sillaasee kuffisuutti keessattuu gooticha Oromoo jeneraal Waaqoo guutuu fi akkasumas gooticha Oromoo jaarraa abbaa gadaa waliin gootummaan raawwatan seenaa isaaniitiin isin biraan geenyeerra. Egaa walumaa galatti haala amma jiru kanaan dhaamsa isaan dhaammatan kanaan nutis qeerroon ammaa imaanaa isaanii fudhatanii qabsoo Oromoo galmaan akka gahan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenyaa fi marii har'a isaa waliin taasifnes kanumaan goolabnee jirra. Yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.